explanation ilalla rational expression kajan just himni wayin jira r of x in jira is equals to p of x over q of x when q of x what different from 0 yote jira q p of x in malinen polynomial then q of x is malinen polynomial da lamana isayu polynomial yo himni jira malinen just p of x is equals to an just a1 raised to x n jirat plus a minus 1 x raised to n minus 1 jirat a raised to 0 haga jirut isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf p of x is equals to 3x plus 5x square plus 2 kun maalinin polynomial jechuudha. Himni bifa kanaan barraa'e polynomial dha. Here asirratti immoo maaf x different from 0 jechuu dandeenya. Hima kana rational expression dha. P of x is equals to q of x jenneera. Yoo himni kana p of x over 0 maalinin undefined amount of kanaafu different from 0 jennee jechuudha. So kanaafu number over 0 is equals to what? Infinity dha. Kan biraa domain in the range of domain in the range of rational expression akkamatti domain fi range just rationally ta'uu barbaanna. For example f of x in nu kennameera 3 plus x over 2 plus x dha. Then domain hima kana here domain hima kana just all real number except 2 plus x is equals to different from 0 kanarraa fagaachuu qaba. Kana jechuun hima kanaaf solve goonaa jechuudha. Isa kana himni kun ka jalaa 0 irraa fagaachuu qaba jechuudha. 2 plus x different from what 0 jenna. Then x gama biroo version different from minus 2 ta'a jechuudha. So kanaafu all real number x different from what minus 2 kun maal inni just domain dha jechuudha. Domain of this function dha. Kan biraa akkamitti range isaa barbaanna. Range isaa akkamitti lakkoofsa input godhaa barbaanna immoo karaa biraati jira. Yes, we do have another solution in order to find the range of this function. So karaan biraan jira jechuudha. 3 plus x over 2 plus x dha. Hima kanaaf inverse barbaanna. Function kanaaf inverse barbaanna. Yoo inverse barbaannu just x fi y switch goona. So himni kun maal inni y jechuun y is equals to 3 plus x over 2 plus x dha. Then maal inni just we have to exchange x and y. So x dha kun ta'a 3 plus y over 2 plus what y. Then we multiply crisscross wajjin baafna. Yoo sun maal ta'a here x times 2x plus then x times y xy. Then himni gubbaa jiru immoo 3 plus y ta'a. Then we have to solve for what? For just y. So term wal fakkaatu collect wal goona. Term wal fakkaatu just x plus y. Then kana part garanatti jechuun minus y. Then here 3 as jira 3 dha. Then 2x kana kalatti kana yoo jechuun minus 2x ta'a. Then asii common y qabna. Y into yommuu baafan x minus 1 nu ta'a jechuudha. Is equals to 3 minus 2x. Then amma maalina for what? For y dhaaf solve yommuu over x minus 1
over x minus 1 then kun bada malta y kin is equals to 3 minus 2x over x minus 1 da. So kanafu kumalinin inverse function kana ta'e jechuudha. Inverse function kana isa kana jechuudha. So dominii hima kana barbaanna. Dominii hima kana maalinin hima kana isa jalaa kana jechuudha. Isa kana ka 0 godhurraa fagaana. Hima ka jalaa kana ka 0 godha maalinin x is equals to 1 is equals to 0 is equals to 1. Hima kana ka 0 godhu maalinin 1 dha. So except 1 jenna. So dominii isa or real number what x different from 1 ta'uu qaba jechuudha. Kun maalini domain of what domain of f inverse dha. Kun immoo maalini is equals to domain of f inverse in range of f of x ta'a. Akka expression irratti range of f inverse in is equals to what domain of f of x ta'a jechuudha. Here example garagaraatu jira. Just a over x square plus 3x minus 4 dha. Dominiin hima kana or real number dha. Just range ni isaallee or real number dha. Wanti isa daangessu tokko illee hin jiru jechuudha. Just sorry kunini range ni isaa akkas ta'uu hin danda'u. Just jalqaba maal gochuu qabna factor out gochuu qabna. Factor out yoo goone x square plus 3x complete square yaa fayyadamnu is equals to 4 then half kana x plus 3 over 2 the whole square dha. Then just 4 plus square kana yoo asitti dabalu 3 raised to kana yommuu asitti dabalu malta x plus 7 the whole over 2 the whole square is equals to 4 plus what 9 over 4 and then x what x plus 3 over 2 the whole square is equals to kanamu 16 plus what just 16 plus 9 25 over 25 over 4 ta then kun immoo x plus 2 just under radical you plus 3 over 2 is equals to plus or minus radical of 25 over 4 then x is equals to what where minus sorry so saying here point kana irratti asii ol irratti jechuudha. Point kana irratti maalini just x plus 3 over 2 what the whole square is equals to 25 over what 4 then x plus 3 over 2 the whole square minus so hima keenya kana kan 0 hima keenya kana kan 0 godhu meeqa here x is equals to minus 3 over 2 so yommuu hima kana asitti galchinu maal ta'a minus 25 over 4 ta'a then achiin infinite deemaa jechuudha. So deebiin keenya isa kana ta'a. Kan biraa immoo log x plus 2 dha. Here expression log irraa kawwanutti log of x base a dominiin isaa maal ta'a x greater than 0 ta'uu qaba. Just achi gadi ta'uu qaba. So kanaafuu dominiin log 0 I mean 1 just then positive infinity positive infinity ta'a jechuudha. Here kanaafuu log of x plus 2 maal ta'uu qaba here isa kana x plus 2 greater than what just 0 ta'uu qaba then x greater than kana gamas yoo dabarsin
minus 2 ta'uu qaba. So kanaafuu doomeniin isaa minus 2 aftu at positive infinity ta'a jechuudha. Inni biraa immoo range isa yoo ilaalle range of logarithm function always just inni real number dha. Kan isaa real number ta'a jechuudha. Kan biraa immoo just gaafii kana root of 1 minus 5x say root of x wanta as keessa jiru inni xiqqaan 0 zayn achi ol positive infinity ta'uu qaba jechuudha. So kanaafuu wanta rootii kana keessa ta'u xiqqaan isaa is equals to 0 ta'uu qaba. So kanaafuu 1 minus 5x greater than or equal to 0 dha. Solve yoo goonu maal ta'a? Is equals to 5x minus injira greater than or equal to kun immoo ganumti yoo darbu minus 1 over minus 5 over minus 5 x minus 1 ta'eef here x in kenna mallattoo kun hin jijjiirama less than or equal to what here just minus what no 1 over 5 nu ta'a jechuudha. So kanaafuu 1 fi just 1 over 5 after negative infinity nu ta'a jechuudha. Himni maal inni doomeniin hima kanaa jechuudha. Isa 1 minus 5x kan nuun jedhu jechuudha. Rangein isaa immoo rangein isaa always what positive real number dha. Real number kan biraa immoo gaafii kan just 3x plus x 3x over x plus 5 f of x in kinda kana. So doomeniin isaa doomeniin hima kana just x plus 5 is equals to 0 then x is equals to minus 5 kanarraa fagaachuu qaba. So real number x must be different from what? From minus 5. Kun maal inni just doomeenii isaati. Kan biraa immoo range isaa argachuudhaaf maal jennee jalqaba himoota akkanaa yoo rational expression ta'e inverse gochuu qabna. 3x over x plus 5 kana maal ibsuudhaan qabna just kun y dha. 3x over x plus 5 then x fi y exchange wal goona. X is equals to 3y over here plus 5 y plus 5 then cross yommuu goon xy plus 5x is equals to 3 y ta'a. Then termii wal fakkaatan collect goona. Termiin kunii fi kun wal fakkaata. Ammaa fi y lamaan waan qabuuf x y yoo gamanatti dhufe kun immoo minus 3 y is equals to kun here 5 dha. 5 gama yoo darbu minus 5x dha. Then y keessa yoo separate goon y is equal y into x minus 3 ta'a. Then is equals to minus 5x over x minus 3 over x minus 3 then cancel ta'a. Y in kenna maal ta'a? Y in kenna minus 5x over x minus 3. So kanaafuu maal inni doomeniin hima kana isa kanarraa hima wanta hima kana 0 gochuurraa fagaachuu qaba. So hima kana kan 0 godhu maal inni x is equals to 3 dha. So kanaafuu domain of this value maal ta'a? Or real number x different from 3 ta'a jechuudha. So kun maal inni here kun inverse of this function dha. So range inverse kana maal ta'a? Domenii function original nu ta'a jechuudha. Ibsarraa range of just inverse function is equals to what? Domain of f of x. Domain of inverse function is equals to range of what?
f of x jennu. So bifa kanaan solve gochuu dandeenya jechuudha. Doomeenii fi domain in the range of rational expression.